يا ربنا قاتنا ما بدني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب كفون ما تكشتي جرتو لكن جسم بالا استني يا سلام أرجعنا نوميكا قرنا والبينا يعني كده لم تتجأس نتورا جنة سجنة وان نطلع أجرج برو غيلا في كرة ثلاثة برو داني فيك مثلا تنبيه كلما عرفتي أماني شودا نتورا جنة أماني وما نطلع أجرج يعني كرها ما لك برو كسي وقوساتي كذي برو كاني دكتاني بشاكورا أكثر جوا كبيرة هنا التشبيه كانت أكبر بعد بشان أو وادي كتير سرعة بيا ما تجسوا أكثر واتنا رجع وانا جايبة وانا جايبة ما بجري نقول راس أمي kalau nak kasihan ni orang lembik orang dah sana muda orang dah sana muda tu وانا كقوتي أفر نا أفر أبتدي شو رابرتن كريمة كنا سامسل كيدا كارفيا سادة جودا ده كتني سيني مولدا سامسل كيدا كريم good by file hair كده file hair file كده وعلى سيسين سيسين إيسا شامبو دايما قبا بلوزي رايتو شامبو كوني شامبو نكاسوما كريمينيس كونديشنر أقولي وانا جايبة النمط يا أمر وانا جايبة النمط ما سمونا تكون يتن لمن ما داركم ما نقبل ما داركم وفيتني وفقلا فتا وفقل لسا جتشون يرو الدور في سرية زيتي يقودي بالإيدو شامبون نغم باسورت نرى وننجرو رفنسي وسمار ديكتي بريساتا نوسس هذا شتيني شامبو كان بيتي شامبو لا زيت فيدمو إيشه شامبو في كونديشنرز كانت غيره بفمتا كان يشوفيده كونديشنرز كان شامبو يجودا كان دايما في أكلون في لوزي يجودا هندنو ومثلا بوستا كريم كان زيت الإيشه زيت فيدمو إيشه يجودا رفيع سكية وانا زيت جنن الإيش يرو عفو شامبو تديل شدي كده زيت جنن الإيشو كريمي كنا في دمو يقال جيا تبكا ويركز جودا كريمة كنا في
walakkaa isaa fayyadamee jechuudha walakkaa isaa fayyadamee nama lataaniti kireemaa fi shaampoo kondiishinara maaliin ta'e ni beektanii rifeensi kiyya akka jirutti na adda arri maaliin jedhama waan hin jiru qofa ofuutu waan jiru qofa rifeensi kan na godhatan rifeensi maal na rifeensi kiyya akka diddiimatu kana godhate dura guyyuma yoo ilaalte engadda wallahi viidiyoo marraasanii hojjedha jeetuma namni akka fayyaddeetu tarii yookaan rifeensiin namaa gargar ta'eef waan takkatti wannan jedhu ta'ee hin beekne viidiyoo isin egaa hojjedha jedhee hin dhiise amma immoo itti fayyadamuudhaaf rifeensi asii tokko adii takka natti bahee asiisis adduma sana irratti jecha bakka lama ofirraa arga ji'a takka qofaatti fayyadamu jira wayii dulloomeetiin arri natti baasee kanatti wallahi uumama qofa gisee xiqqee uumama qofa walakkaa sanii qabdanaan jetti haati firee takka narraa sin buqqoon ishee koo jechuudha anuma gabiyyaa bahee amata meeqa amma osoo rifeensi guutuunis naarreesse wanti hin beeku andaimi nama arreessaa namni ogguu jedhu dhugaan seeku dura jechuudha daimi nama arreessaa daiman fayyadaminaa jedhe amjayyoota kanatti fayyadamtu argee dura jechuudha rifeensi fi booda arrii qabaa ni arraaba ani yoo namni dammata arreessedhan daimi akkamiin nama arreessa jedheeti loluu ture jechuudha ani immoo daimas fayyadamee hin beeku illee waan adda addaattis fayyadamu sababa zayitiin rifeensa kiyya xiqqoo rifeensi kiyya dafee zayitii gadi dhiisneef jedhee zayitii dibadhu jedhee laftis waan ganna taateef jechuudha laftis waan ganna taateef kireemiin kun haphiidha waan akkasitti hin qabatu rifeensummaan kan kee qoftiin akka wannan ta'an inni beekta akka wannan jenne akkuma nama looshinii qaama dibatee jechuudha looshinii xiqqoo si dibattee hojjetu sirraa wannatti laakiin qaamni kan kee dhudhu akkasuma jechaas itti fayyadama malee akka zayita san wannan miti kireemni kun xiqqoo si yoo jedhe sirra buba laakiin rifeensi kan kee gogeessi faca'ee wannan jiru akkasittiin gaa of jiyadhee irraa wannan jedha hin dibatina waan akkana kana hin fayyadamina waan daima qabu immoo shaampoo looziidhaa fayyadamaa ture dura daiman qabu laakiin sun wallahi akkanattiin akkanattiin amma ajuuzaa ta'ee jaaree isiniin jechuudhaaf maalti asiin dhufe najaatti amma maal jedhee akka rifeensa irraa fudhadhu hedonno kaayoo asittis rifeensa irraa fuune kaa biyyatti galee mana keessatti maatii biratti rifeensa ollaa keessa laasima wayii cadistee rifeensa keessatti ittiin teessuun bas sittu si ulfaata umrii kanatti yoo rifeensi si addaate xiqqoo sitti dhaga'ama akkasii irraa of ibsa akkaan ji'atina shaampoo kanaa fi kondiishineraa kana kireemii kana fayyadamina wallahi akkanattiin arraayan amma arrii bakka lamaanatti baase asii fi as kada soofiyyaa mishinare wallahi mishinare maaliif biteen jiru
xiqqeeshuma itti fayyadamee xiqqeeshuma itti fayyadame. Ani fi baay'ee itti fayyadame kana kireemis walakkuma qofa itti fayyadame. Walakkuma isaa qofa itti fayyadame. Isin irraa fayyadamu inshallah.